Hi, welcome to KLTube. This is statistics 2 for all business and economics students. In this video, you will be able to see the question and the solution of chapter 1 and how to see the Z table of given information. Kana jechuun statistics 2 barattoota business fi economics hundaaf kan ta'edha. Yaa'u video kana keessatti akkuma dubbachuudhaaf yaale gaafilee boqonnaa tokkootii fi furmaata isaanii akkasumallee akkamitti gazidii table irratti information nu gaafatanii tokko yookaan probability information gaafatanii tokko akkamitti gazidii table irra laallu hubattu. Kanaaf video kana osoo addaan hin kutiin daawwadhaa irraa hubadhaan isin jaa. Warri subscribe godhin ammoo marraan subscribe godha. Warri isinitti tole immoo yoonii fi wanti asirratti isiniif dhiyeessu kun yoo isinitti tole like comment illee naa barreessuu hin dagatinaan isin jaa. Mee waliin laallaa. Akkana jetti gaafin jirtu. The average life or time of a light bulb is 3000 hours with the standard deviation of 696 hours. A sample deviation of 36 bulb is taken. Kana jechuun maal jechuudha? Average life of light bulb. Ampuliin mean population isaadha yookaan giddugaleessi jennuun average kan jennuun kun giddugaleessaan ampuliin tokko sa'aatii 3,000 ibsa yookaan sa'aatii 3,000 tajaajila kennuu danda'a giddugaleessaan jechuudha. Asirratti immoo garaagarummaan ampulii tokkoo fi isa biraa jidduu jiru garaagarummaa yookaan sample standard deviation kan jennuun kun jechuudha. Standard deviation kan jennuun kun sa'aatii 696. Asirraa immoo akka naamunatti yookaan saamuda kan jennu sun sample of 36 bulbs taken. Akka naamunatti immoo ampulee jiran keessaa yookaan bulbii yookaan ampulii jechuudha yoo nu biraan gamne ampuliin jiran kun 36 kan jiran keessaa 36 fudhatan akka saamudatti yookaan akka naamunatti fudhatanii qorannoo irra gaggeessuu fi yaadanii. Kanaaf asirratti wanti hubachuu qabdu ampuliin giddu galeessaan yookaan population meaniin isaaniidha. Average of population mean isaaniidha. 3,000 sa'aatii 3,000. Standard deviation of population is 696 hours and sample of 36 bulbs taken gaafatee jira. Asitti irratti wanti nu gaafate what are the expected value in the standard deviation of sampling distribution. Expected value of sampling distribution jechuun maal akka ta'e ni ilaalla. Meeqaa jennu gaafate jechuudha. Gaafumatti aayiroo deebisuudhaaf yaallu gaafii deebisuudhaaf. Kanaaf yeroo hunda wanti isin hubachuu qabdan wanti beekuu qabdan expected value jechuu fi population mean nu kenname sun yeroo hunda wal qixa jechuudha. Yeroo hunda it is constant term and constant issue dha. Yeroo hunda wanti beekuu qabdan expected value kan jalqaba irratti gaafatamne sun expected value is always is equal with population mean or average of population dha hojii wal qixa. Population mean reef akkuma jenne jiddu galeessaan 3,000 sa'aatii 3,000 jenne this is the same for expected value of sampling distribution. Sampling distribution expected value sampling distribution itinis wal qixa jechuudha. Inni itti aanu immoo standard deviation of sampling distribution nu gaafate. Standard deviation of sampling distribution yeroo tokko maal jedhama? Sampling error jedhamuudhaan beekaman yookaan standard error jedhamuudhaan beekaman jechuu isaan kuni. Kanaafuu mallattoo kanaan bakka bu'a which is equal to standard deviation of population over and radical root of n which n jechuun sample achii fudhatame san jechuudha. Sample achii fudhatame san yeroo sampling distribution is equal to standard deviation of population over and radical of number of sample kan jennu sun jechuudha. Kanaafuu inni kun 696 kun this population standard deviation which is given in early time. Kana jechuun yeroo jalqaba irratti nu kenname san information jalqaba irratti nu kenname san kun achirraa dhufe and radical of 36 jechuun lakkoofsa 6 which is equal to 6. Then when we divide 696 for 696 for 6 is equal to 160 ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha?
standard deviation of population kan jennuun sun jechuun standard deviation of population 696 jalqaba nu kenname. Kanaafuu sampling distribution jechuun immoo standard deviation of population over and radical root of number of sample kanaan walqixa. Kanaafuu asirratti sampling kan nuti jalqaba nu kenname akkuma hubachuu dandeessan awursiin isaadha. Meeqa sample number of sampling 36 jechuudha. Kun immoo standard deviation of population dha jechuudha. Kanaafuu sampling distribution standard deviation of sampling distribution kan jennuun sun meeqa ta'a? Kanaafuu sampling distribution of standard deviation of sampling distribution kan jennuun sun population standard deviation over under radical root of sample jechuudha. Kanaafuu kana gizee jalqaba kana radikaala jalaa baastanii 36 radikaala jalaa meeqaan baa 6 baa calculator scientific calculator yoo fayyadamtan ilaaltu 6 baa inni kun immoo 696 hiruu 6 gizee gootan 116 ta'a jechuudha. Gaafiin itti aantu immoo baarratti kan jirtu what is the probability that average life time is sample will be between 2670.56 and 2809.67 hours. Kana jechuun maal jechuudha? Probability yookaan carraan ta'umsaa wanti inni isaadha tokko jiddu galeessaan carraan ta'umsaadha yookaan probability kan jennuun kun jecha tokkuma carraa ta'umsaatti fayyadamna. Inni kun jiddu galeessaan ampuuliin tokko sa'aatii 2670 tuqaa 5 irraa kaasee hanga 2809tti yeroo kana jidduu kana qabaate probabilitiin isaadha. Carraan jidduu kana ta'u maali jennu gaafate yeroo hunda wanti beekuu qabdan jidduu kana between gizee yookaan dubbii jira jechuudha. Asirratti mee waliin ilaalla. Akkamitti akka hojjetamu immoo asirraa hubachuu dandeessanii viidiyoo kanarratti isin itti yaadeen hojjedhe. Inni kun jidduu kana kan jiru what is the probability of this sampling mean of sampling distribution jechuudha. Amma waan probability x tanaan nu gaafate jechuudha. Probability x tanaan nu gaafate. Kanaafuu probability is kan jidduu kana 2670.5 irraa kaasee hanga 2809.6 kan jiru kun meeqaa jennu gaafate jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda wanti nuti beekuu qabdan probability of x jechuun maal jechuudhaan bakka bu'a. Inni kun akka asitti hubattan kanaafuu asitti x ishiin tun jechuudha. Z kan jennuun sun z is equals to sampling distribution of mean of sampling distribution minus population mean over standard deviation of sample kan jenneessan jechuudha. Asirraa akkasitti argatanii formulaa isaadhaati. Kanaafuu 2670 hir'isuu 3 over standard deviation of sampling distribution kan asitti arganne kana jechuudha. Asitti arganne kana fuunee as jala keenya san booda less than or equal probability isa kana san booda asitti immoo iddoo kanatti 2809.6 hir'isuu 3 irratti 116 kana jechuun isaadha. Maal jechuudha? Inni kun isa kanaaf gizee hir'u gizee walirraa hir'isnu san booda eegee walirraa hir'isnee booda erga walirraa hir'isnee booddee lakkoofsa kanaaf gizee hir'u meeqa ta'a? Negatiiva 2.84 taati jechuudha. Isa kana kanarraa 3,000 kanarraa hir'isnee gaafa lakkoofsi kun guddaadha. Kun immoo xiqqaadha waan ta'eef negatiiva ta'a. Negatiiva san immoo kanaaf gizee hir'u isa kana ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana isa karsariin isin agarsiisu -2.84 ta'a jechuudha. Asitti less than or equals to z is less than or equals to isa kana jechuudha. Ammas 2809.6 hir'isuu 3 gizee kun lakkoofsi kun xiqqaadha kun guddaadha. Waan guddaa kana gizee xiqqaa irraa hir'isnee negatiiva dhufa. Inni kun immoo gizee 116 irree 1.64 dhufa jechuudha. Isaan kan amma gabaamattuu gizee hojjan bifa kanaan kaasna jechuudha. This is 0 asitti maayinasii ture maayinasii itti gootanii maayinasiidha jira. Kanaafuu akkana kaafamaa jechuudha. Asirraa kaasee -2.84 jechuun isa asirraa walirraa hir'isnee hirree fi arganne kana fuunee iddoo kana keenya asitti -2.84
8.4 dha. Asirraa kaasee hanga gidduu kan jiru immoo asitti maayinasii jira. Maayinus 1.64 jira jechuudha. Asitti immoo 0 dha. Kan jidduu kanatti 0 dha. Asii achi poozitiividha. Asii asiin immoo negatiiva ta'a jechuudha. Jidduu bika kana negatiiva naa gootanii digatanii. San booda vaaliyuun isaadha. Vaaliyuun normal distribution of probability tokkodha. 2.84 kan jennuun kun eessatti argama? Eessaa dhufe lakkoofsi kun? 0.023 and 0.0505 kan jennuun kun eessaa akka dhufe mee waliin ilaalla. Lakkoofsi kun eessaa dhufe? Teebilirraa dhufe jechuudha. Eessa teebiliin akkamitti argachuu dandeenya? Kan jiruuf jalqaba wanti hin jiru asitti laaluu qabdanii minus 2.84 minus 2.84 dha. Asii minus 2.8 qofa fudhanna. Asirratti immoo asitti akka hubattan z teebiliidha wantichi. Asirratti immoo maaltu jira? 0.04 jira jechuudha. Kanaafuu asirraa 0.04 kana fudhanna. 4 kun eessaa dhufe? Isa kanaa jechuudha. Isa sii kana jechuudha. Inni kun 2.84 dha. 2.84 kun gizee yookaan yeroo teebilirra ilaallu akkamitti ilaalla? Teebilirratti minus 2.8 kana asii fudhanna. Minus 2.8 kana erga fudhannee booda asirraan akkana deemna jechuudha. Erga garana deemnee garana dhufnee booda asitti meeqa argannaa? 0.0023 argannaa jechuudha. Isa kana jalaa immoo asiin 0.4 kanarraa ilaalla jechuudha. Maaliif 4 kun asitti 2 minus 2.8 waan jedhe 2.8 asii gadoo kanarraa fudhanne dalgeerraa immoo maal fudhannaa? 0.04 fudhannaa. San booda asitti maal ilaalla? 0.0023 kan jiru kan argannaa jechuudha. Asitti isa kana ni arganna. Isa kana ni qabanna. Yaadaan naaf qabaadha. Inni itti aanu immoo jidduu kana kan jiru asitti meeqaan? Minus 1.64 jira jechuudha. Asitti minus 1.64 jira. Minus 1.64 kana immoo akkamiin ilaalla? Akkuma isa jalqabaa san maalirra ilaalla? Asumarra ilaalla jechuudha. Isirra arganna. Teebilichumarra arganna. Teebilirra akkamitti arganna? 1.64 jenna. Minus 1.64. Kanaafuu 1.6 asuma fudhanna. Asirra garana deemna. Naannoo kana yeroo geenyu meeqa ta'e? 0.0505 ta'e jechuudha. Asirraa immoo minus 1.64 waan jeef asirraa 4 fudhanna jechuudha. Akkuma isa jalqabaa san. Erga kana fudhannee booda jidduu kanatti arganna. Kanaafuu erga deebii achirraa argannee booda probabilitiin as jidduu jiru asirraa akka wanta akka garaa kanarra jiru asitti 0 dha. Asiin maayinasa naa godhan isin jira. Bikka kanatti maayinasii jira jechuudha. Dagatina minus 1.64 jira. Kanaafuu 0.0023 kan jenneen kan teebilirraa arganne kan minus 2.84 ti. Kan asitti immoo 0.05 kan jenneen kun immoo keenyuti kan minus 1.64 ti jechuudha. Amma kanaafuu probabilitiin keenya nu salphatee jira. Probability of 2. or minus 2.84 is less or equal z is less than or equal minus 1.64. Probability isaan kana jechuun akkuma reefuun tana probability bilirraa arganne isaan kana taati 0.0023 which is the probability of minus 2.84 kan jennu is less than z is less than or equal to 0.05 kan jenneen kana jechuudha. Kanaafuu asitti zeddiin kun gaafa garas achi baatee wanti nuti barbaadnu value z kana jechuudha. Kanaafuu z is equals to jenna. Isa asii kun inni garanaa kun achi darbee asirraa irrataa jechuudha. Kanaafuu kun achi deebi'a. Walqixa gidduutti gisee z is equals to 0.0505 minus 0.0023 gaafa gootan meeqa argattanii? 0.0482 argannaa jechuudha. Isa kana argannaa jechuudha. Kanaafuu probability of kan jenneen isa kana qabatanii yookaan isa asii kana qabatan jechuudha. Asitti 0.082 kan jenneen kun probability isaati jechuudha. Gidduu kana lamaan kan jiran jechuudha. Erga akkasitti hojjennee argannee booda kana biidhaaf deebiin isaadhaa maal taati? Isa san taati jechuudha. 0.0482 jenneen kana taati jechuudha deebiin biidhaa. Isa bifa kanaan hojjenna. Asitti wanti ijoon akka isin bartan barbaadu wanti addaadhaa kan
isin rakkisee isin irraa bartan jee yaadu wanti biraa hin jiru. Garuu akkamitti akka teebilii irraa ilaalluu fi teebilii irraa erga ilaallee booda immoo deebiidhuma sana irra akkamitti akka geenyudha yaada jiru isinii kaasuu fi gaafiin itti aantu immoo siin what is the probability that average life time in the sample will be equal to or greater than 3,219.24 hours. Probabilitiin saampilii tokko yoo jidduu kana ta'e yoo irra guddaa yookaan walqixa 3,219.2 yookaan 2.4 yoo ta'e probabilitiin wanti kanadha. Probability average life time isaadhaan meeqa ta'a? Probability isaa akkamitti meeqa akka ta'u kan jiru mee walumaan ilaalla. Sirratti 3,219.2 jennee kanaafuu asitti wanti akka hubattan barbaadu maaltu jira? Asitti iddoo kana fudhattan probability of x bar which is greater than or equal to 3,219.24 kan jiru kun meeqa ta'a? Kanaafuu isa jalqaba asitti nuuf kenname kana inni kun isa kana jechuun isa kana bakka bu'a. Kanaaf asitti isa kana gaaffinna population meaning keenya immoo 3,000 kan isuma jalqaba nuuf kenname. This is already we have done in A which is standard deviation of sampling distribution yookaan standard error jedhama jechuun wanti kun yeroo baay'eedha. Kanaafuu probability isaanii maal ta'a? Probability is less than or equal greater than or equal 3,219.24 minus 3,000 over sampling standard deviation of sampling distribution or 116 kan jenne isa kana booddee maal goona? Probability of z akkuma isa jalqabaasan jechuudha. Asitti immoo greater than or equal nuun jee reefuu asitti jechuudha. Biirratti maal jee between nuun jee isa kanarraa kaasee hanga asitti kan jiru jechuudha. As jidduun darbu jechuudha. Maayinasuma 0 irraa gara maayinasii siqa. Kanaafuu maayinasoota lamaan jidduu jira jechuun negeetiiva lamaan jidduu jira jechuudha. Kanaafuu maalirra ilaallaa isaan lachuutu negeetiiv teebilii zedii teebilii irratti kan negeetiiva ta'e ilaallaa jechuudha. Amma gaafa greater than or equal nuun jee akkamitti akka ilaallu mee kottaa waliin ilaallaa. Greater than or equal nuun jee kanaafuu asirraa kaasee asitti -2 -1dha. Asis 0dha. San booda asitti immoo 1.89 to 2.89 3 jecha asinitti fufaa jechuudha. Asiin achitti kanarraa asii achittis immoo asitti hanga 0dha. 0 kanarraa immoo gara negatiiva gara dabalaa deemaa jechuudha. Negatiivatti gara siqaa deema. Asiin immoo gara poozitiivatti jechuu 0 kanarraa. Garuu immoo wanti nuun jee greater than or equal with 3,219.24 minus kana isa kanarraa kan ka'e jechuudha. Isa kana akkamitti argannaa? Inni kun kan argamu kana lamaan erga walirraa hir'isnee booda isa kanaaf irre. Gaafa isa kanaaf lamaan walirraa hir'isnee kanaaf irre lakkoofsi kun guddaadha. Kun immoo irra xiqqaadha. Akka reefu san faallaa isa reefu san ta'a jechuudha. Maaliif inni reefu sun maal nuun jee lakkoofsi sun lachuutu xixiqqaadha jechuudha. Isa 3,000 kanarra yookaan population mean kanarra the given sample mean is less than the given population mean waan ta'eef for that matter we found our probability in negative value. But here is the sampling mean of given is greater than the population mean. So probability of z is greater than or equals to 1.89. Inni kun isaa dhufee yoo jettan isa kana lamaan erga walirraa hir'isnee booda 116 erga hirree booda argannaa jechuudha. Gaafa immoo distribution isaa irratti argine agarsiisne 1.89 kun as dhufaa jechuudha. Kanarraa kaasee asii achitti asirraa achitti jechuudha. Asirraa isa kanarraa kanaa fi kana achitti jechuudha. Kanaafuu inni kun akkamitti argama? Greater than or equal gaafa nuun jee maal goona? Wanti nuti goonu tokko jira. Maal akka goonu mee kottaa waliin ilaallaa. Baaliyuun isaadha 1.89dha. 1.89dha. Wanti nuuf kenname jechuudha 1.89dha. Kanaafuu 1.8 dalgee kanarraa fudhanna yeroo hunda akkuma reefu san akkuma isa negatiivii san kan poozitiivii illee bifuma saniin fudhanna
1.8 asirraa fudhanna 0.09 kanaaf isaaf immoo meeqa irraa fudhanna isa dalgee irraa fudhanna jechuudha. Kanaafuu gaafa akkas goone meeqa ta'a asitti 0.9706 inni kun the probability of our given data or the probability of 1.89 dha jechuudha. Isa kana booda maal goona wantichi gaafiin nu gaafate greater than or equal nuun jee greater than or equal waan nuun jeef nuti maal goona asitti z is equals to jennee akka isa reefu san jechuu z is equals to jennee asii z is equals to or z is greater than or equals to 1.89. Kanaafuu kana booda maal goona 1 greater than 1 nuun jeef 1 minus the values that we get on our table jechuudha. Kana booda minus 0.9706. This is the probability value that we get from our table. Then when we deduct this number from 1, we get 0.0294. This is the probability of our given data jechuudha. Kanaafuu deebiin inni dhuma isa kana ta'a jechuudha. Let us continue. Gaafiin inni itti aanu akkas jedha. What is probability that average lifetime is the sample will be equal or less than, here is the issue, equal or less than 3180.96 hours. Amma wanti asitti hubachuu qabdan maaltu jira yoo given probability kun jechuu average lifetime sample dha tokko kan sample dha sun 3180 yoo ta'e probability isaa hangam ta'a nuun jee mee probability isaa akkam akka ta'u akkamitti hojjetamu waliin ilaallu. Kanaafuu asitti probability of x is less than or equal mallattoo kana yeroo kamiyyuu hin dagatina. Isa jalqabattis isa amma daawwachaa jirtan kanattis jechuudha hin dagatina. Probability of this number is less than or equals to the given data 3180.9.96 which is isa kana immoo gara middeebisna isa sii kana fudhannee inni kun yeroo hunda isa kana jechuudha. Inni kana jechuun immoo yeroo hunda isa jalqaba nuuf kenname sanii. Kanaafuu irra asitti standard deviation of sampling distribution jedhamti. Yookaan standard error jedhamtu akkuma reefu isin jee kan irratti shalagnee arganne sanidha. Kanaafuu asitti maal goona 3100 godha bika kana lakkoofsiidha 100 jira 180.96 minus 3000 over 160 which is kana isa kana asitti tokko jennee tokko naa qabatanii barbaada tokkotu jira jechuudha. Iddoo kana tokkotu jira gaafa irraa hir'istan kana lamaan gaafa irraa hir'istan meeqa ta'a 1.56 ta'a. Inni kun immoo kanaan booddee asitti maal goona kan directly kan argannu 1.56 kanarraa kan argannu as dhufnaa jechuudha. Isa kanarraa meeqa hir'isna 1.56 jennee jedhamne 1.56 jedhamne less than or equal waan nuun jeef 1. yeroo hunda isa jalqaba tarmii lamaan jalqaba 1.5 kan jedhu kana dalgee kana irra gadee kanarraa fudhanna. Asii booddee immoo dalgee deemna jechuudha. Hamma isatti deemna hanga 0.06 nuun jetti. Kanaafuu asitti meeqa arganna 0.946 arganna. This is the end value of our equations. Kanaafuu asitti meeqa arganne 0.9 0.9406 arganne jechuudha. Isaan kan arganne. Kana jechuun immoo akkamitti ibsina? Asirratti gaafa ibsamu akkuma asirratti argaa jirtan naannoon dibamuu qabu asitti jechuudha.
1.56 kanarraa garasitti jechuudha. Less than or equal waan nuun jeef asirraa achitti kana bira hin darbu jechuudha. Kanaafuu probabilitiin asii gadiidhaa meeqa ta'a? 0.9406 ta'a jechuudha. Isa kana ni dibna jechuudha. Kanaafuu inni kun ni dibamaa jechuudha. Isa kana immoo isirraa arganne asitti akkuma asirraa argattan kana asirraa arganne jechuudha. Akkuma karsariin isin agarsiisaa jirtu asirraa arganne jechuudha. Kanaafuu asirratti waan tokko akka hubattan abdiin qaba. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. KLTUB subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif illee dabarsaa isiniin jecha. Yeroo hunda daawwattanii koomentiis like akkanaaf gootanii barbaada. Subscribe share gochuu hin dagatinaa. Isin jaalladhaa. Hundumti keessanuu waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha.